السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السمار كفوني كبدون توتا وردوتو تما دولا ميديا كون سجنتا اسين موتي دجدولا سجنتا اسين موتي جدو كان هذا نفانا أرقمتو قوتيتي سينا وبوليتي كينا روزا بلوتي بقى نجاهن رفتي بقى نجاهن ويدن ما كان كيوات بتيرتا روزا ولا دما دلتو baadiiti isatti roobe mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tii baradhee fite eegas gabaabinni mangoo روزان mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa kan barate sadarkaa lammaffaa isa barate maddoolaabuu sadarkaa tokkoffaa maddoolaabuu mana barumsaa elementarii jechuudha achi baradhee lammaffaan secondary school roobeetitti barate jechuudha qaraatillee madrasaa salafiyyaa awwal qaraatii masjida nuuritti ijoollee taanee achitti quraana kattamee eegas achi boodaan immoo madrasaa salafiyyaatti agachi مدرسة سلفية جميع كبرت أجا شهادة فلتيرتا شهادة صفرت أوكي كما شاء الله هي دولا جتون مدرسة يرو أما كانت كتا جها يرو سنتي كتا جها برت جتون وان قدالا جها ويتسم تربة إيجاليرا سديت إيجاليرا أوكي ما شاء الله إدو يمال تيرتي جولا كجمع قراتي تيني ليه جولا أكسم بروسا كم إيدي ليتين يونيفرسيتي سنتي وان جدو هي لقيته مدولاب يونيفرسيتي اوكي يونيفرسيتي اوكي إنسان فيته gabaabinni maankaasiidhaan kana fakkaata eegas ammoo hojii eegalee irratti waa'ee ogummaa fayyaatiin leenji'ee NGO keessa ture NGO gara waggaa 10 piroojeektii adda addaa irratti hojjetaa ture waa'ee barmaatilee miidhaa fidanii irratti hojjedheera waa'ee ammootuyyuu liinkeejii waa'ee prevention HIV 95 waan jedhamu tokko jira waa'ee piroojeektii sanarratti 95 jechuun 95 sadihiiti tokkoffaa ittisaa lammaffaa nam tokko erga qabamee qoricha eegaluu qaba sadaffaa ammootu HIV 0tti deebisna jedhu akka namni biraan qabamne yooma warra qabame immoo akka nama haadharraa daa'imatti hin tarre jedhu tiraawwannoodha sanarratti CD1 yaa waa'ee fayyaatiin keessa akkasitti balkiidha keessa deemee ganaa wannoo jechuudha waan ilaalu ta'a dhugaadha sanarratti piroojeektii sanarratti hojjedhee egasii immoo dhaabbata noomiinsi worldwide ka jedhu irratti instraaktara ta'ee hojjedheera leenjii fudhadhee jechuudha saniinillee sartifikeetii qaba sartifikeetiin sun waa'ee fayyaa ta'e waa'ee keessattuu dubartoota irratti xiyyeeffata dubartoota empower gochuu irratti dubartoota hangeessuu irratti humnaanis ta'ee saayikooloojikaalii barumsaanii kana irratti hojjetaa dhaabbanni sun jechuudha empower jechuudha dubartii empower gochuu irratti jechuu hangeessuu jechuu irratti san irratti hojjetaa ture akka Itoophiyaatti nama 30 instraaktaroonni ka jiranii waa'ee sartifikeetii san warri fudhanne jechuudha akka Baalee Arsiitti nama lama qofa jechuudha akka achi gara Arsii nageellee jirti akka Baaleetti namatu jira garuu ijoolleen ani leenjisee immoo Goobbarreen jirti instraaktaroota 30 jira Shashamannee 30 jira jarri immoo gara nama 900 leenjisanii jiran instraaktaroonni 30 sun jechuudha warroonni ati leenjiste sun jarri illee instraaktara ta'aniiranii ani immoo instraaktar of instraaktara ta'e TOI warra jedhan training of train warra jedhamurraa isaan awwalaan illee instraaktara ture eegas yemmuu leenjisaa jiraatu ture jechuudha kanaaf wanni xiyyeeffannaan guddaan dubartii irratti hojjetaa ture jechuudha so public health community irratti
kennaaf amma ani kallattiidha wanni ani public health irratti ani barumsa yuunivarsiitiin xumure jechuudha. Public health hawaasaa fi mana yaalaa warra mana yaala keessa jiruuf hawaasa keessatti jiru ilaallata jechuudha. Research irratti epidemiology waan jedhuuf keessaa qaba, environmental health qaba, sanitary akka dhukkuboonni hin daddarbin dhukkubni yoo tokko akkaataa itti isaan kana keessa of keessaa qabu jechuudha. Balkiidha baay'ee bal'aadha public health jechuudha. Egaa barteewwan aadaa keessatti public health maal jedha? Barteewwan aadaa amma fakkeenyaaf dursa gaafa barmaatilee barteewwan aadaa keessatti aadaa hawaasa keenyaa keessatti aadaa gaariitu jira. Aadaa ammoo guyyaa keessa hawaasa Oromoo keessatti dabalamee dubartoota miidhutu jira. Fakkeenyaaf amma akkaataan itti nagaafatti waa'ee dubartoota immoo akkuma guutuu hawaasaatti nagaafatti. Akkuma guutuu hawaasumatti iyyuu barteewwan aadaadhaan jechuudha. Gama aadaatiin baratame akkuma aadaa hawaasa guutuutti iyyuu jechuudha. Public health maal jedhaadha? Walumaa galatti jechuudha. Gama dubartootaa qofa osoo hin taane akkuma hawaasuma keessa jirutti iyyuu jechuudha. Hawaasa keessa yoo jennu hawaasa yoo jennu warroota dhiiraa ilaallata, manguddoota ilaallata, daa'imman ilaallata, dubartoota ilaallata. Kuni ammoo jiruun ilma namaa wal qabata. Public health immoo irratti akka daa'immaniitti illee akka manguddootaatti illee akka dubartootaatti illee akka warra dargaggoota irratti illee akka mootu maraa walitti qabatee irratti hojjeta jechuudha. Waa'ee fayyaatiin wal qabatee jechuun nam tokko jiraachuuf fayyaa qabaachuu qaba. Nam tokko fayyaa qabaate jechuun naannoon isaa fayyaa qabaata. Naannoon isaa fayyaa qabaate jechuun hawaasni guutuu fayyaa qabaata. Rakkoon nama tokko deemtee hawaasa guutuu yookaan biyya guutuu faaluu dandeetti. Akkasitti ilaalaa garuu specific godhiitii meem hawaasa ati jettu hawaasa kanneen keessaa mee adda baafnee yoo laalle adda baafnee ilaaluun barbaachisaadha. Tokko isaatiin osoo laalle tokko tokko inni ilaalla. WHO World Health Organization akka addunyaatti dhaabbanni kun beekamtii fayyaa addunyaa guutuu kennu kan World Health Organization waa'ee qorichaatiin wal qabatee waa'ee dhukkubni tokko yoo bakka tokko ka'ee kanaan wal qabatee dhaabbata kana ilaallata jechuudha. Gaafa define godhu ilma namaa kanarratti nam tokko fayyaa qabaachuuf jedha. Nam tokko fayyaa qabaatuuf dhukkuba qofaaf qabamuu miti jedha. Nam tokko amma fakkeenyaaf socially physically healthy wayita define godhu healthy wayita nam tokko fayyaa yoo jennuun jedha. Fayyaa jechuuf nama tokkoffaa qaamaan physically fayyaa qabaachuu qaba jedha. Socially hariiroon inni hawaasa wajjin qabatu fayyaa qabaachuu qaba jedha. Psychologically fayyaa qabaachuu qaba jedha. Kanaaf physically, socially, mentally sammuudhaan well-being ta'uu qaba. Not merely the absence of the disease jedha. Dhukkuba qofa osoo hin ta'in kana maraanuu nam tokko fayyaa qabaachuu yoo qabaate fayyaadha jennaanii jedha. Kana jechuun maali? Nam tokko physically yookaan qaama dhukkubsatee fi miti. Nama tokko yoo wal lolaa ka deemu ta'e amma fakkeenyaaf nama tokko wal lolaa yoo hariiroo bakka nagaa qabutti nagaan nama dhoogaa namaa wal lolaa deemu namti kun hariiroon inni hawaasa wajjin qabu nagaa fayyummaan qabu jechuudha. Akkasuma saayikolojiin isaallee saayikolojiin nama tokko yoo miidhameetiin hin jedhe sammuun isaa yoo miidhamee jiraate namni sun nagaa qaba hin jennuuni jedha. Akkasi define godha. Akkasuma mentally, socially, physically well-being ta'uu qaba. Not merely the absence of the disease jedhee akkasi define godha WHO. Hawaasni waa'ee fayyaa marti WHO dhaabbata kana jala jira jechuudha. Wanni fayyaa ilaallatu jechuudha. Beekamtii yoo inni kenneef qofa addunyaa waan tokkoon socho'uu danda'u jechuudha. Kanaaf takka takkaan yoo laalle amma dargaggoota laallamoo
dubartoota laallamoo manguddoota laallamoo akkamitti waan addaanee babaafnee kana waan kanarratti keessumattuu yeroo ammaa kanarratti miidhama guddaarra kan jiran dubartoota. Miidhamarra kan jiranii fi yeroo baay'ee riisarchiiwwan hedduu kan geggeessan irratti maqaan hedduun kaka'amaa jiru dubartii irratti. So kanaafiyyuu dubartiin takka haala fayyaatiin wal qabate maal fakkaatti? Haalli fayyaa isiin irra jiru maal fakkaatti waan jedhu irraa osoo nuuf ibsite. Amma waa'ee dubartii yoo ilaallu hawaasni keenya dubartii akkamitti ilaala? Dubartoota akkamitti ilaala? Amantiin dubartii akkamitti ilaala? Warri saayinsii wal qabate immoo dubartoota akkamitti ilaalla yoo jenne bareeda akkasitti hawaasni keenya akka aadaa Oromootti kabaja guddaa kennaaf dubartoodha. Garuu hawaasni aadaan Oromoo sirni gadaa dubartootaaf kenname sun amma dubartiin takka yoo lolli tokko bu'aa jiraate lola san dubartiin takka yoo dhufte lolli sun hin dhaabata. Bira kutanii haga lola dhaabdu dura sii geetti jechuu dubartiin. Sanirraan kabaja guddaa qabdi. Akkaataa itti dubartiin takka yoo bakka biraa deemteetiin heerumtu akkaataa itti kabajan. Even waan biraa dhiisiiti seera tumeefii jira sirna gadaa keessatti. Aseennaa jedhee mureefii jira dubartoota Oromootiif jechuudha. Sirna gadaa. Maal jedhe? Tokko ka dhiirti ittiin fuudhu, kun immoo ka intalli ittiin fuutu jedhee kaa'e. Intalli akkamii fuuti? Aseennaa. Aseennaa yoo jennu garuu dubartii amma waan hedduu geessitee balleessitee deemtu osoo hin ta'in dubartii manaan bahin nama biraa bira dhayxee hin beekne seera tutumeef dhayxee hangafummaan isiitti kennama. Seeraan dhayxe, seeraan siinqee qabattee, coqorsa qabattee dhayxee heeruma san dhayxe jechuudha. Himattee maatitti himattee deemti. Haadhatti himattee deemti. Akkaataa itti himattutu jira. Aadaa kana keessa jira. Yaa aadaan bakka san socho'uu irraa akka ka'e sirni kun hin jiru amma isaa kanatti. Aseennaatti jetteen dubartii mapeestaala qabattee dhiiruma sobeen yookaan rakkoo adda addaa ulfan taaniif isii saaxilee duuka deemti ta'amma. Maybe ulfa isa wajjin rakkachuu dandeetti yookaan immoo virginity yookaan dubrummaa dhabee jettee qaanii kanaan duuka deemti malee kabaja saniif dhiira jaalattee san akkaataa aadaan Oromoo itti mureef saniin kaatee heeruma saniin dhayxu. Tokko kana. Kun kana jechuun aadaa sanirraa uummanni bakka aadaan keetteef sanirra hin jiru jechuu hawaasni keenya. Irraa socho'ee jira, irraa badee jira. Gara amantiitiin illee yoo deemne akka ulamaa'itti qara'uu dhabaannullee xiqqoo kabajaa isii kenne suuratun nisaa'i jedhee rabbi isii kenneera. Suuratun nisaa'i jedhee rabbiin suuraa dubartootaa jedhee kaa'eera. Bakka kanatti sheekotiin na qarqaartu. Kana jechuun dubartiin haadha keessan kabajaa isiif qaburraa ka'e rabbiin maqaa isiitiin toppikii kaa'eera. Suuraa kaa'eera. Hagaarraa suuratul rijaaliin kenna rabbi. Hagana isii kabajaa isii kenna jechuudha. Dursa rabbitu kabajaa dubartii kenna. Amma wayita fuudhallee laallu fuudha keessatti illee laallu akkaataan rabbiin itti fuudhaa horadhaa jedhee akkaataan namni itti fuudheetiin horataa jiru tokko miti. Sababa kanaan fayyummaa isii irratti rakkoo dhufa. Wal xaxa waan ta'eef namoonni kana wanni ka aadaallee kaaseef wanni ka amantiillee kaaseef ditteel keessa deemee waan kana explain gochuu barbaade osoo hin ta'in wal xaxa. Maali dubartiin takka yoo fayyummaa maalirraa kakaate fayyummaa dhabdi xiinsammuudhaan fayyummaa dhabdi amma laal bakkitee duratti WHO define godhe. Miidhaan dubartiirra yoo ga'u fakkeenyaaf maatiimarra mee maatima keessattuu mee akkamitti ilaallamti dubartiin? Hojiin dhiiraaf kennamuuf dubartiin kennamu keessattuu hawaasa keenya soshaalii hawaasa keenya ka Itoophiyaa jiru ka Oromoo Itoophiyaa bira astarree itni group of Oromoo keessa walaallu manatti kunuunsi mana keessatti maatiin walqixa hojii kennamaafi kunuunsi kennamaafi huccuu dhiiraa san obboleessa isiisan isii naa miccamtu godhatta malee dhiira san hin deem miccadhu hin jedhanii. Kuni maal fidaa xiinsammuu isii irratti dhiibbaa fida. Akka isiin konfidensii yookaan immoo konfidensiin horanne agartee akkas isii godha.
gadhaantummaan akkasitti dhagahamu isii godha jechuudha. Manuma keessa jalqaba jechuudha. Haadha abbaarraa jalqaba jechuudha. Dhiibbaan obboleessaaf obboleetti irraa dhiibbaan jalqaba jechuudha. Eegas isiin akkamitti filaatti? Gadhaantummaatti filaatti. Bardanii hedduutu jira. Mana barumsaa dhaqxee barattee wayita galtu hojiin mana keessatti isii eega. Ka dhiiraa garuu daftara manatti darbeen yookaan kuwaasii taphachuu deema. Yookaan immoo ijoollee wajjin bilookii keessa deemee asumaan waan tokko sitti morbaadha tokkotu akka wanno irraa hin banne garuu tooppikii irraa hin banne mataa dhayatee deema beektaa mataa dhayatee deema. Koordineetara keenyatu makiinaa keessaan laalee abboo kuni mataa ati gudurreessaa deemtu kun maali jennaan adaa isin kanan beektanii jedhe. Maali inni kun ani hin beeku jennaan kuni bar diishii dubartootaan harkisanii jedhe. Yookaan mana galee abbaa qarqaaruun manna yookaan immoo waan isa ilaallatu hojjetuun manna akka hawaasa keenyaatti dubbataa jira beeki akka hawaasa addunyaatti hawaasa addunyaan kuttee nu bira tarteerti. Sigalee bakkiteen miidhaan hawaasa amma faranjii ati argitu kana keessa miidhaan jirtu jira bakkiteen immoo nageenyi kabajaan dubartiif qabutu jira bakkiteen ammoo kabajaan hin jirretu jira akka addunyaatti yoo ilaalle. Innaa dhiirti kun bardaniin dubartii irra jira. Sababa kanaaf ijoollummaarraa xiqqeennumarraa miidhaan saayikooloojii sirratti dhufa. Dhiira tokkoof dubartii tokko yoo ilaalle dursa yoo hanqinni diinagdee mana san keessa jiraate isatu akka deemee baratu godhama malee isiin akka deemtee baratu godhama. Isiin mana keessatti maatii qarqaaraa mallaqa yookaan qaxaramtee argattu san isaan barsiisan malee ka inni qaxaramee argatu isiin hin barsiisan. Zaatis faaktarii tokko. Kanaaf dubartiin tokkoffaa xiinsammuun asumarraa jalqabdi jechuudha. Ikonomikaalii asirraa jalqabdi. Ikonomikaalii jechuun diinagdeedhaan dhiira walqixa ta'uu dhabuun darbamuun yoo achi kaatee barumsaa yoo jiide bardanii mana keessaa kun muluun isirratti bu'ee yoo barumsa jiidee sadaitti mana biyyateena biyya Arabaatti yookaan hin heerumsiisan. Yoo heerumsiisan dubartiin tun nama qajeelatti baratee miti keessattuu warra baadiyyaa yoo ilaalle ka magaalaatti qoshyaa ta'u xiqqoosii ka qajeela barsiisullee jira namni barsantiin xiqqaadha saniif bakka hawaasa guddaa bu'uu hin danda'u. Barsantiin guddaan kan baranne liitireetii ammanni kenna. Kanaaf asumarraa jalqaba maatiimarraa jalqaba dhiibbaan jechuudha. Yoo biyya Arabaa dheetu yoo biyya Arabaa dheetu immoo maal taati? Hin hojjetti. Osoo hojjettu umriin isii deemaa deema. Umriin isii sirra gaafa deemu zariin argadhu heeruman argadhu ka jettu maal gooti? Dhiiruma social media irratti bahee haasa'u wayii keessaa laallatti. Sun immoo maal godha? A source of business isii godhata. Source of business jechuun galii ittiin isiidhaan argachuu jalqaba. Amma kana keessa ka dura difaan goone maal haga ammaa maal lalaala? Xiinsammuu dubartii irratti. Xiinsammuu ka jedhu irratti hojjetaa jirra beeki. Fayyaadha beeki. Sii galee? Saayikooloojiin dubartii amma WHO maal jedhi? Fiizikaalii, meentaalii, saayikooloojikaalii, sooshaali wilbiing ta'uu qaba ilmi namaa fayyaa qabeessa jechuudha. Asumarraa fayyaa dhabde jechuudha isiin. Hin deemti mana Arabaa hin hojjetti. Humni isii hin deema. Dubartiif dhiirri immoo bakkiteetti waliin ginne jira. Biologically difference jedhama. Biological jechuun uumamaan difference. Akkaataan itti difference ta'u yeroon ilmi namaa itti ulfaa'ee argatu ka dubartii murtaa'edha. Kan dhiirraa aga waggaa 70 acholillee deemuu danda'a. Dadhabina yoo qabaateen beeku malee. Dubartiin garuu early menopause warra waggaa 30tti dayuu dhaabantu jira. Waggaa 30tti early menopause keessa warra seesnantu jira. Warra ammootu deemee 60 mallee dhaqantu jira. Abbaan Rabbi onnoo godheef jechuuf haga sanitti dayuu danda'an. Averaging garuu mana 40 keessa 50 45 irraa 50 keessatti. So kanaaf dhiphinna kanarraa akka ka'e dhiirsa barbaadanii zarii argachuu qabna zarii malee hafnaa jirra ka jedhan dhiira wahii biyyatti yookaan kaayatan sun immoo maal isii godhata isii fuudhee ilmaan irraa horuu argatu osoo ta'in source of business ganzaba ittiin argachuuf achitti illee fuudha achitti illee fuudha achitti illee fuudha mallaqa isii nyaata gaafa dhuftu yookaan inni yookaan tabiraa wajjin fuudhee tabiraa argata tabiraa wajjin jira ifaajee isii sanillee kanaafuu isii maal taati asitti illee hin taane achitti illee taan harka qullaa deebitii humnaaf illee taan heerumatti illee taan ilmaan argachuutti illee taan soo akkanatti fayyaa dhabeessa ka ta'an
meeqa kamtu dubartoonni teenye maraatanii galan siigale sammuun isaanii maraatanii gaafa galan uummata akka dhabanii achitti immoo oo'i maraachisee jiraatantu jira so bardanii dubartoota irratti jiru baay'ee guddaadha jechuudha maatii marraa ka'a jechuudha rakkoon dubartii eegas biyya keenyattu yoo heerumte jechuudha yoo heerumte dubartiin biyya keenya akka rasuulli rabbii jedhanitti mallaqa kafalii jira har daa'ima kee hoosistuuf iyyuu mallaqa isii kafaleedha isaan bar deebi'anii manatti dubartoota ofii qarqaaraa ture dubartoota isaan waan adda addaatiif osoo hin ta'in qarqaaruuf ikonomikaali saayikooloojii qarqaaruuf fuudhaa turan isaan san irraa muuxaallee keen uummanni keenya sanii miti kan irraa fudhate malee akka ammaa kana garba yoo mallaqa qabaate sagaagalummaaf fuudha sigale mallaqa qabata fedhe gadhiisa akka kaalsii jijjiiran argite kaalsii yoo jijjiiran kaalsii yoo tummoofte taana achi darbanii taan fuudhan tuun haadha ijoollee wajjin dadhabdee fuulli golgolaa'ee fuulli bushaa'ee sigale tuun immoo haaroon ita meekaappii dibatteetiin urgoytu agartee tagana fataa dandeehintu isii fuudha yoo mallaqa qabaate jechuudha tuun immoo gaddagatamte kanaaf hawaasni keenya keessa inni jiru xaxamaadha kanarraa kaka'e maaltu dhalataan mallee daa'imman jararraa dhalatan illiterate warra barumsa hin qabanne dhalatan maal tokko awwala ganama barumsa qajeelatti hin baranne heerumaaf kennan heerumte ijoolleen isiin argattu isiin hin baranne ijoollee ofii hin barsiisanne ijoolleen sun maal taati ijoollee yookaan durriyyee ta'an yookaan immoo ijoollee haasawa oduu odeessan ta'an ijoolleen haati baratte argattuuf ijoolleen haati baratte hin baratiin argattu tokko miti ijoolleen haati baratte gadi jettee teettee xannaasisti qo'achiisti mana keessatti tuun immoo waan isaarra waan daftarri jedhu yookaan kitaabni jedhu hin beektu quraanni rabbiitu agartee barumsa guddaadha barumsa kaama maraa oli namnummaan ilmi ijoollee ofii qaraasellee waan tokko sigale kana maraa keessa hin jiru jechuu hawaasni keenya yoo argitee raatee amma sooshaal miidiyaa irratti tiktook irratti yoo arginu akka fedhanaa isaanii tiktook irratti yoo argite maali maatiin isaanii yoo waan gaarii isaaniitti ijoollee saniif hin dabarsin wanni miidiyaa irratti haasawaman akkuma argi safuu kan qabne ka shari'aa hin qabne ka safuu shari'aa hin qabne ka safuu aadaa oromoo hin qabne ilma akkasitti dhalate jechuudha ilma akka fedhetti haasawu dubartiin illee ijoollee yoo taate suma keessa jirti akka fedhetti haasofti qaaniin hin jiru hangafa kabajuun hin jiru ijoollee akkanaatti dhalata jechuudha maatii yoo ganamuma ijoollee ofii akkaataa itti guddifatu akkaataa itti qabatu barsiifatee kunuunsifatee bakkaan hin gahin maatii akkana hawaasa akkana deemee suni maal ta'a biyyaaf rakkisaadha biyyaa guutuudhaaf mootummaaf rakkisaa ta'a hawaasni akkana kanaaf dubartiin barachuun dubartiin fayyaan isii nageenya ta'uun tokkoffaa biyyaafillee hawaasaafillee waan guddaa qaba keessumattuu ilmaan rabbitu ijoollee haadhatti aansee gartee yoo isiin kunuunfatte akka bareeda guddifatte akka gaariitti kanaaf haati baratte jiraachuun abbaafillee ceekuudha abbaa saniifillee ceekuudha abbaaf barumsa gaafa inni yookaan waa dadhabee waa rakkate yookaan addunyaa kanarra hin jirre ijoollee san akkaataa itti kunuunfattee bakkaan geetteetiin bakkaan gahattu barumsa illee yoo ta'e bakkaan gaattee kunuunfattee qaraasifattee darajaa guddaan geessifattee jechuudha. As biratti waan wayii kaafteetu jira yeroo baay'ee manni barnootaa jalqaba haadha biraa jedhanii wanti sun maaliif jedhame wanti san akkamiin ibsuu dandeettame wanti kuni madrasaan ilmaanii jalqaba osoo barnoota hin seenin dura haadha bira jira jedhan yeroo ammaa kana yoo laallu ammoo waan haadharra waan takka hin baratin fakkaatti dubartiin hedduun wanti sun maaliif jedhame jechamaaf jedhame moo dhugumatti jedhame moo yerootu teknooloojii waliin deemaa jiraaf gatame moo aadaa durii santu hin jirre waan jedhu raame. Egaa amma akkam seete haadha akkuma duratti sin jedhe tuqee ture haati ijoollee wayita baay'ee haadha wajjin oolti mana keessatti haala dalagaatiin kan ka'e ba'ee keessa oola abbaan
haaluma aadaa biyyattiitiin illee ba'ee keessa malee wayita baay'ee mana keessa kunuunsa manaa keessatti ijoo ganamuma wayita dhalateerraa agartee ganamuma wayita dhalateerraa harma hodhurra haadhatti kalaaya ilmeen haadhatti kaluutti. So amala isiisan fudhatti amala haadhaa san fudhatti. Zamanni inni guddatee amala abbaa fudhatu erga inni dargaggoomee jedhee fudhata. Saniifi amalli haadhaa gaarii yoo ta'e amalli haadhaa nama barate yoo ta'e amalli haadhaa nama qara yoo ta'e akkasitti saniin leenjiteetiin hin guddatti. Akka amma aadaa Oromootti osoo deemni sirni gadaa maal barsiisa beektaa haga waggaa 32tti jedha haga waggaa 32 kan sirna barsiisan ijoollee akkaataa lola itti deeman barsiisa osoo dur taatee jechuudha amma gadhiise beektaa yoo ka amantiitti hin bulle nu amma bar wala banne yoo ka amantiitti hin bulle yoo ka sirna gadaatti hin bulle sirna gadaa smart waan gaarii furraa qaba amma maal argaan kitaaba irratti beektaa akkaataa itti lola deeman barsiisa abbaan ijoollee dhiiraa akkaataa itti haasawa gumaa fixan dubbii dubbatan kana barsiisaa deema seenaa barsiisaa deema Oromoon ijoollee ofii siigaree akkatti daangaa namaatitti achi hin tarre akka safuu inni hin cabsin yoo safuu cabse maal akka gochuu qaba akkasumatti wanta kenna takka lama jechuudhaan gama xumuraatti deemaa jirra gaafi lama booda ani xumurra yeroo ammaa kanatti dhiironni kan fuudha dhabaa jirruuf qabeenyas dhabnee miti waan ittiin horannus dhabnee miti gaafa dubartii sanfuunii manaan geenu waan barbaannu irraa hin argannu yookaan kabaja dubartii kabaja isiitiin bultii ijaarrachuu qabdi kabaja sanirraa hin argannu wanta kana akkamitti ilaalta atiin gama keetiin gama fayyaanis ta'e gama shari'aatis yookaan gama aadaatiinis akkamitti ilaalta waan kana ufumaa balleessite moo waan kana kabira waliin bareessite nuti gaafatummaan fudhannu jedhaniiti moo wanti kun akkamitti ilaalta ati? Anama kanarratti akkaataa saayinsiin itti jedhu kana irraan argannu argannaa osoo hin ta'in waa'een dhukkubaatu jira. Nam tokko erga nama biraa wajjin sagaagalummaa eegalee heerumni dhufe yoo qara agartee sirnaan nama heerume yookaan nama biraa gadhiisee sirnaan nama biraatti heerume yoo ta'in rakkisaadha beete wanni kun maali dhukkubni adda addaa illee jiraachuu danda'a. An akka ogeetti fayyaatti kalaalu asumaan wanni ummata kanaaf ibsuu barbaadutu jira. Dargaggeessaaf dargaggeettii teennaaf maaltu nu mudatee ani piroojeektii ART irratti wayita hojjedhu kana warra maatii HIV qabantu jira. Maatii HIV qabantu jira. Haadha abbaarraa dhalattee mucattiin tun HIV qabdi. Wayita mucattiin tun erga dhalattee qoricha kennaniif qoricha eegalchiisanii qoricha kana qoricha HIV jedhanii itti himanii hin beekan. Maatiin kun isitti jechuudha. Yeroo itti himamuu qabduutu jira waan ta'eef. Kanaaf haayaskuulirra mucattiin tun yawumaan maal eegalti sekshuwaalii eegalti jechuudha. Walqunnamtii hariiroo ijoollee dhiiraa wajjin eegalti jechuudha. Wayita eegaltu nama hagam ijoollee faalaa jirti nama hedduu faalti jechuudha. Nama hedduu dhukkuba HIV ijoollee dargaggeeyyan dargaggeettitti dabarsiti jechuudha. Isiin itti dhayxellee itti tara sunillee fuudhee kan nama biraatiitti dabarsa akkanumatti dhukkubaaf saaxilamutu jira jechuudha. Waliin gahaa deeman jechuudha. Inumaa kuni durbaa miti kuni salphaadha. Akkasuma immoo dhukkuba tiruutu jira. Dhukkubni tiruu hepatitis ka jedhamu. Even wal dhungachuudhaan namatti walitti tara. Namni baay'ee hospitaala keessatti kan dhumataa jiru. Nam tokko waan walqunnamtii saalaa irraa uf ittisuun awwala nageenya ofii fayyaa ofii ittisa. Kabra haa ta'u dhiise ka nama durbummaa osoo hin qabaatiin dhalatutu jira. Uumamaan jedhu osoo hin qabu. Ka ammoo qaamummaan isaa osoo mulee diffinni jedhee qaama hin qabnetu dhalatu jira. Kuni uumaa adda addaati. Kun maajootiitiin garuu
akkaataa itti durbummaa qabuuf hin qabne dhalatu jira. Irra keessa immoo kunillee kan qabne osoo hin qabne dhalatutu jira uumamaan jechuudha. Haymanii osoo hin qabne kan walumaa galatti osoo hin qabne dhalatu jira. uumamumaan jechuudha. Kanaa miti rakkoon isaa sexually bakka hin taanetti safe hin taane eegaluu san. Umrii hin taane keessatti seksii eegaluun hin ta'u. Umrii silaa barumsa itti baratutti, umrii isaa itti qara'utti, umrii agartee wannoo jedhutti waan kana keessa seenuu dhabudha. Kanaa miti sexual abuse ta'u jira, addict ta'u jira. Sexual addict jechuun eegasii sexually baratanii olumaa gadi fiiguu. Dubartiin illee dhiira kaanii kaan irra fiigu, dhiirtillee dubartii kaan irra fiigu. Maal addi ganamuma osoo umriin isaanii geessan ta'in eegalan eegasii gadi ta'anii hin danda'an. Olii gad fiigan jechuudha. Kunillee faaktarii biraati. Dhukkubni HIV as jira. Dhukkubni sexual addict ta'anii warra naannoo Amaaraa umrii waggaa 9 waggaa 10 ijoollee olii heerumsiisanii ganama jabate eegasii hoteela mara seenanii hoteela seenanii dhiirri jaran danda'u dhiirri sunillee akkasitti dubartii kaanii kaan faalaa deemu. Maadagoof milillis jedhanii waan kaayamutu jira barmaatilee miidhaa fi darratti wayita dalagu sana beekaan jechuudha. Kanaaf umriin barumsa barachuu qabu keessatti barumsa barachuu. Umrii university seenuu qabu qara'uu qabu keessatti qara'u ilmi. Umrii agartee ka dhiiraallee jechuudha. Umrii itti diinagdeenillee of hangeessee beekumsaanillee geessa ta'ee fuudhaaf qophaa'u. Intallillee adaba ofii qabattee jechuudha. Adaba ofii qabattee bakka saniin agartee barumsa ofii barattee qaraatii ofii qarattee ka qaraatii yoo ta'e qaraatee kan qara'in illee yoo taate ammoo barumsa ofiitti xiyyeeffatee barumsa ofii geessitee gaafa yoo kabajaadhaan seefkatee nama jaalattee heerumuu santu irra gaariidha. Walumaa galatti haga bakka san geettutti osoo adabattee jirti. Aadaa Oromootu jira beektaa dur maaltu jira akka aadaa Oromootti dur abbootii irraa dhaga'ee intalli takka hiriyyaa qabdi hiriyyaa dhiiraa. Hiriyyaan dhiiraa suni yoo dhungatallee yoo maal jedhellee jilba bira itti sin ta'u jedhama jilba ittiin ta'u jedhama. Akka isiin dhiira biraa olii gadi hin deemne protective isii eegaa jedhan. Yoo isii waa balleessite itti gaafatamaan isa waan ta'eef gurbaan eebalu intala eebalu akkana jee maqaan isaa waan du'uuf ittillee hin kalaa'u nama biraallee irraa eega. Nama biraallee irraa eega. Dhiira biraa akkasitti godha. Faranjiin amma waan akkasiisan qabdi. Haga umrii wahii umrii barumsa geessanii university geessanii barumsa isaanii geessanii sexual intercourse hin qaban. Godhan waan akkasii. Maal godhan yoo jarri namni kenna fuuli jarri wal dhungatanii maali jedhan kan argan. No. Jarri san biran taran akka kenna ganaa lafa ol dhufnaan barka amma deemeetiin xixiqqaana ganaa lafa ol dhufnaan barqaata waan biraa eegalee ka dhiiraatiif kenna. Osoo hin beekin dhugaadha jedhanii fudhatan waan san. Seenaa isa booda hin qoratan jechuudha. Jarri garuu akka aadaa Oromoo san hiriyyaa isiiti jedhameen gurbaa dhiiraa tokko hin qabdi. Hiriyyaa isa hin qabdi. Bakka waan biraatitti deeman barumsa isaanirra fookas godhan kanaaf diinagdeenillee waan maraaniyyuu bakka hedduu gahanii gartee nama barate ta'anii barumsa onnoo jedhan akkasuma biyyoonni Awurooppaan maaliin kun side effect illee qaban beektaa wanni jarri gartee warri gariin jechuudha warri ashiishiidhaan jazbee warra ashiishiin jazbee qullaa akka doolii akka ashaangulliitti karaarra dhaabatu kana fiilmii keessatti ilaaleetu uummanni kenna aadaa ofii gadhiisee aadaa ofii safuu ofii gadhiisee kanniin ilaalee garuu maajoritiin jara nama barate hin baratan osoo yeroo hin gahin waan akkanaan eegalan. Hin eegalan. Akkasitti sobamaa jira jechuudha. Faranjiin immoo akkuma biyyaatitti safuun jaraallee akkuma kenna adda addaa jarrillee safuu adda. Faranjiin addaa ta'eemaaf nama maraa wanuma tokko itti fakkaata. Garaagarummaa qabu martiin jechuudha. Yeroo ammaa kanatti ilmaan keenya wanti balleessaa jiru wanta ijaan argan wahii osoo seenaa hin qoratin duuba hin beekin waan san fakkeenya godhatanii fudhachuudha. Miidhaa ka fidaa jiru jechuudha. Egaa maatiin ilmaanii gama amantaan yookiin gama oromummaatiin illee gama aadaatiin jechuudha. Akkamitti ilmaan ofii qabataa jira? Hordofii barbaachisa. Hordofii ganamu mucaa kiyya tokko inni hordofaa deema duuba deema. Hordofii bakka hordofummaaniin moobaayila itti kennuu dhabu moobaayilli itti kennamu immoo gadabii yookaan daangaa itti godhu. Daangaa qabaatu.
daangaa barumsa waa'ee barumsaa irraa yoo ta'u dubbise achiin gara kan irraa fuudhu. Lammaffaa immoo hiriyaa inni waliin oolu hiriyaan environmentaalii dhageettiin gruppii ofii dhageetti ijoollee waan ta'eef batalee secondary age amma wayita primary keessa jiranii miti beeki primary wayita ijoollummaa keessa jiran sun ta'e wayita dargaggummaatti as seenanii waggaa teenager jedhan waggaa 15 13 4 5 6 7 18 kana keessa wayita kana wayitiin jira hiriyaa ofii ilaalanii badan hiriyaan yoo gaarii ta'e nama barate ta'e nama barate ta'an yoo hattuu ta'e hattuma ta'an yoo dubartillee akkasuma ol kun amma nama maraafuu dalaga dubartiifillee dhiiraafillee dalaga yoo umrii san keessa galanii waatiin gorsa jette maal beeka kuni maal beeka jette abbaa faadha deebi'ee gaarrifataa inumaa qabachuuf itti deema safuullee hin cabsa yoo garuu environmentii safuu qabu keessatti gaarii keessa guddate ta'e hin godhu akkas hin saalfata haga fedhe waa'ee seenaa warra chaayinaa sitti himu waa'ee seenaa warra chaayinaa fiilmii kana laale jalqabee afaan jaraallee irraa onnoo jedhe maal arge beeta warri chaayinaa nama 54 gosa 54 qaban keessa faamilii qaban akka faamiliitti wal adaban adabbiilleen akka faamiliitti amma chaayinaan yoo waan safuun qabne waan baalagee seen warri haga jaraa disippiliinii qaban jiru waan si ajaa'iba wanni haga jaraa safuu fi eeggatu jiru maal arge beeta guddammaan kun ka kaampaanii qabu kubbaaniyyaa qabu yoo maatii keessatti waan abbaafaati jedhu yookaan waan gandi jedhu dide gadi buusanii alangeentuma gadi qabxan barqa jennaan an barakakanii niil tuma gadi jedhee haga dhiin irraan jigutti adaban ani lakki qabeenya qaba ani lakki dargaggeessa kana gahu adabbii dida hin jiru wanni akkasii adabbii maatiin si adabnaan adabamu waan si ajaa'iba yookaan immoo maal godhan dur aadaan oromoo yoo dargaggeessi balleessu biyya ari'anii bar hin diinoomsan hin ari'ama ganda san keessaa balleessan akkasitti biyya keessaa balleessan yoo dide gariin qixaatii ba'aaf afrikaa fidan qixaata afrikatti ergamti gati warri safuu wannoo dide gariin hojii fi argamtu gariin immoo qixaata biyya kana ittiin bulmaata san yoo afrikatti warra bulmaata dide qixaata afrikatti ergamti irra baay'eenis waan si ajaa'iba so amma chaayinaa bakki isin jirtu laalika safuu qabu waan si ajaa'ibu baay'ee safuu qabu wallahi dubartii ta'as dhuftu yookaan safuun safuu waa balleessitee ari'amte tana laallee meebii nu chaayinaa jibburan akkanan niitii fuudhee galeeni haga isiin tole jettuunitti am ready jettuunitti akkana qubaan hin tuqu akkanumatti manuma tokko kifilii tokkotti ciciisaa oolan malee hin tuqu akkan giddiin itti deemuun hin jiru erga fuudhee gale niitii ofiis hin jedha haga isiin ishii jettee hayyamtutti hayyama isiitiin ala akkaan hin tuqu akka amma biyya keenya keessatti waluma beekuudhaan walitti utaalan kan onkaan achitti abbaa haadha manaatiif abbaa manaa ta'anii hagana hayyama eeganii hayyama eegdutti haga ani reedyidha jetteeni lakki ani waan akkanaa hayyame isiin jettutti qubaan akkana ittiin kalaa'u seeraa miti salphina hin salphata isa salphisan isii miti isa salphisan hawaasatu isa salphisa hawaasatu isaan arrabsa hin tuqu kanaaf yoo isin gabbaatee na dirqisiisa jette isa arrabsa safuu kana qabanii waan balleessan nuti waan laaluu qabnu warra qoricha baratee dragii baratee waan ofii fedhe dalagee agartee akka horiititti wal duuka deemu kanaa miti bar waan si ajaa'ibu ilmi namaa yeroo kana keessattuu ijoolleen teenya wallahi farda hanqatan fardi safuu qaba adaadaa ofii addaan beeka fardi kormaan adaadaa ofiin ari'u adaadaa ofii beeka adaadaa ofiin naannisu sangaan horiin amma ta gaanaaf qophooyte ari'e malee waatiyyoon ari'u horiin waatiyyoon ari'u akka beekama nuti amma sa'a kanatti horii sana hin qabne farda sana hin qabne akka wallaallee of wallaallee haga keenya wallaallee jira yeroo kanatti jechuudha haga keenya haa beeknu hedduu haasofnee jirra wanti as biratti jechuu barbaadu sooshaal miidiyaan keessumattuu dubartii keenya miidhaa jiramu tolchaanii jira yeroo ammaa kanatti safuu wallaaltee adaba wallaaltee dubartiin sooshaal miidiyaa irra baatee homaa argite haasawutti jirti miidhaa jiramoo faayidaa isii buusaa jira. Sooshaal miidiyaan abbaa beekuu faayidaa qaba
nama irraa qara'uu beeku nama ilmii beeku addunyaan itti wal beeyti biyya tokko safuun maaltu jira biyya tokko safuu maaltu jirri biyya tokko hojii maaltu jira biyya tokko hojii maalitti jira ilmi ittiin qara'aa jira abbaan beekuuf jechuudha ilmi hagam amma yoo argitee raati sheekutiin deeman akka shee Abdusalaam akka shee Ibsaa akka waan hedduu ittiin nu barsiisan si garee warroota akkanaatiif faayidaa qaba warra ilmi ittiin guddisu warra aadaa Oromoo ittiin beeksisu waan aadaa dhokate babbareeda ittiin baasu faayidaa qaba warra miidiyaa irratti bahee qaama saalaatiif waan harree haasa'u salphina miidhaa guddaadha dubartis ta'e dhiira ani dubartii jedhee dhiira adda baasu maali dubartii fi dhiira qulfii fi gaanii fi qulfiidha adda baasuu hin dandeettu maali gaaniin adda isaa qulfii malee jiraachuu hin danda'u qulfiin gaanii malee jiraachuu hin danda'u sii galee dhiirti tokko dubartii irra sooshaal miidiyaa fidee qaama isii qullaa yoo mul'isuu fi salphataa jira haadha ofii salphisaara haadha ofii qaama isaa qaama keessaa dhalateen asitti baasee mul'isaara qaama rabbii uume san ati sirrii miti sirriin uumne fokkistee uumte jedhaan jirra sii galee daangaa rabbiitti achi tarree qaama kana bar rabbiin huccuu nutti uwwiseetiin nu kabaje bar qaama rabbiin sattaree isaan qaama rabbiin nu sattare tashoma jedhaniini baay'ee dhageelleen beeku tashoma jedhaniin namtichi on salbaaje gurgurannaa gurbaan surree haga asitti godhate qaama duubaa kun mul'ate beeta daalacha wayita gadi jedhu surreen as bira geette irraa beete geette asii fiigee surreetti ol deebise maali haakii maal qullaateetta bakka silaan fokkatee mul'isu fokkatu san huccuu mul'isan ati ba'etti baaftee maadeemtee Sigale ilma namaa wanni bareechise huccuudha yoo ati kanaafuu silaa warri dhiiraa sooshaal miidiyaa irra baasanii qaama namaa mul'isan kuni wayita silaa fiiganii akka amantiitti illee akka saafuu aadaa Oromootitti illee huccuu namatti uwwisan jarri huccuu namarraa mulqitee fillafiitti baafte hawaasa qofa osoo ta'in rabbii wal dhaban laati dogongorteerta jennaan rabbii jechaanii jirra jechuudha sun dubbii daangaa rabbiitti achi taraara hayyee warri dhiiraa dogongoran dogongora waan kana beekaniitiyyuu wallaalaniyyuu dogongoranii jiranii qaama silaa gabbaasuu hin qabne baasaniitiin hin jiran dubartoonni hoo akkamitti feeguu qaba waan kana dubartoonni tokkoffaa sobamuu qaban lammaffaa hin sobaman dubartoonni baay'ee sobaman warri dhiiraa xiqqummaaliin nu gargar jiran haga waan fedhan san guuttatanitti afaan maraa miti beezawee dhiira maraa tuqaan jiru nama sobuu guddatan haga waan fedhan san argatanitti soba guddatan afaan isaanii dayyaa yaa nuti ammoo of rakasiisuun qabnu sigare soba jaraan guutumaan guututti haga fatanaa irra geennee laalchinutti haga fattannutti anillee barra wayita dargaggummaa yaaskuulii irra jiru sobamtuudha baay'ee sobame beeka balleessee garabbi beekutu jira balleessaa hedduu balleessee as ga'e balleessaan an balleesse sun irraa deebi'ee waan hedduun argisiistee jiruun argisiistee barumsiin argisiisee hawaasni naannoo jiruun argisiisee nama akkamiitu jira nama akkamiitu tola nama akkamiitu badaa na qarumsite ganaa ammoo namarraa baradhaan ammallee guutuu miti guutamuuf deema malee adaduma jiruun umriin kee dabaluun guutamaa waa barataa nama akkamiitu jira maaltu jira barataa deemta dubartoota teenne ijoollee keessattuu lafa ol dhuftu wanni ani gorsu tokkoffaa sobamuu dhabu lammaffaa nama madaallii irra kaanii fatanaa irra kaan malee itti kalaa'uu dhabu nama dhugaa haqaan nama barbaadamu lakki yeroof nama barbaadamu yeroof nama fayyadamee barbaada dinagdeef ganzabaaf nama barbaadamu lakki yookaan immoo revenge nama tabaqqaluuf dubartiin biraa yoo isa miite dubartii biraa isii tabaqqalu jira akka fedhe godheetiin aarii itti ba'u jira saniif na barbaadamu ko jedhu adda baafachuun kana jiraadha irra guddaa immoo tadalayduullee tamana maadaamillee dalaydu tamana biyya arabaallee dalaydu baru diinagdee saantiimii fi walii qabattee postar jettee galtee laallachuu tabarumsa irrallee jiraate barumsaa fi qaraatii isii irratti xiyyeeffachuu olii gadila psychological wanno horachuu confidence horachuu nama tokkoof gurra kennu dhabu hin ta'u jennaan hin ta'u allaqe kanatti murteessuu warri dhiiraa kanan xamanne qabu dhiifama irraa of eeguu qabanii qabaa hundumaa dhiiraa fi dheedha ka dhiirtillee ammoo waa'ee qaama dubartii haasa'uu dhiisee waa'ee adda addaa haasa'uu dhiisee safuu Oromoo akkatti biyya bulchu
akkatti dubartii bulchu akkatti barumsaan gaheessa ta'ee teknooloojii adda addaa waan addunyaan itti jirtu kan hordofuu qaba malee sa'a 24 ganamarraa haga galgalaatti maqaama dubartiitiif waan antaane waan harree haasawuun kun irraan eegamu ani marumaa dhaamsa nama maraatiif kennu kana jedha. Egaa yoo balleessi Hai osoo jechoonni kan kee gorsi kan kee hedduu isaa nutti mi'aawu dangeeffama sa'aatiitiin adda bahuudhaaf dirqamnee jirra. As dhufuu kan keetiif hedduu takka galatoomi. Nama jabduudha. Jabaadhu siin jenna. Rabbii gaditti jabaan namaallee numa jira waan ta'eef jabaadhu siin jenna. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota madda walaabuu miidiyaa sagantaan keenya har'aa kana fakkaata. Ani hanga ammaa kan isin faana ture Najaat Haji Mahammaatii kaameraa ogeessi kaameraamaanii Mubaarak Huseen nu faana ture. Hamma sagantaa biraatiin walitti deemnutti nagaa nuuf tura isiniin jedha. YouTube keenya subscribe like gochuun dagatiin akkasuma gama TikTokaanis follow like nu gochuu hin dagatiin isiniin jedha. Hamma sagantaa biraatiin walitti deemnutti nagaa nuuf tura. Sinillee naa jiraadhaa galatooma bakka gaa. Inshallah.